because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun Amileessaa Showdha. Qophii keenya irraatiin nama jabaa tokko seenessuudhaaf qabannee dhiyaanneerraa hamma dhumaatiin hordofaan afeerraa keenya. Abbaa isaa Onyaangoo booda keessa maqaa isaa Huseenitti kan geeddaratee fi haadha isaa Habiibaa Kumuu Nyaayangoo irraa hagayya bara 1961 Honolulu Hawaii keessatti dhalate. Daandii dheeraa isaa utuu hin imalin wayita mucummaa isaatiitti haatiif abbaan isaa gaa'ilaan waan gargar ba'aniif haala jabduu keessa seenuu danda'e ture. Haa ta'uyyuu malee kun kaayyoof galma isaarraa isaan kaasuu hin dandeenye. Yeroo ijoollummaa isaatii baay'inaan kan dabarse Honolulu keessatti yeroo ta'u, kunis yeroo sanatti haati isaa yuunivarsiitii Maanowaa Hawaayitti hordofaa waan turteef ture. Maatii isaa keessaa irra jireessaan walitti dhufeenya kan inni qabu harmee fi abbaa haadha isaatii akaakayyuu fakkoo isaa waliin akka ta'etu dubbatama. Booda keessa haati isaa nama biyya Indoneeziyaa kan ta'e Looloo Se'otirootti heerumuudhaan gara sana qajeelte. Inni garuu waggaa 2 booda barnoota isaa hordofuudhaaf bara 1971tti gara Puunaa'ootti imala taasise. Yeroo dargaggummaa isaa keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti qajeeluudhaan Occidental College, Columbia University fi Harvard Universitytti qayyabachuudhaan ogummaa hedduu horachuu danda'e ture. Chicaagoo keessatti qindeessaa hawaasaa, abbaa seeraa akkasumas Yuunivarsiitii Chicaagootti kutaa seeraatti barsiisaa idilee fi olaanaa Senior Lecturer ta'uudhaan hojjechuu danda'e ture. Yeroo ijoollummaa isaatti haati isaa fi abbaan isaa gargar ba'uun kaayyoo isaarraa isa ittisuu hin dandeenye. Inumaayyuu hamilee jabaa horachuudhaan ofii isaa irra darbee warra gara biroodhaafis akkanuma onnachiistuu cimaa ta'uudhaan kaayyoo isaatiif jiraachuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaaf galma kaa'atee imala isaa gara mana adii guddicha Waayit Haawus masaraa mootummaa Ameerikaatti taasisuu itti fufe. Namni jabaan akkanaa kun eenyu ta'a laata jechuun keessan hin oolu ta'a. Gariin keessan ammoo tilmaama keessan lafa keessaniittu ta'uu mala. Biyya Ameerikaa keessatti waggaatti si'a tokko hagayya bultii 4 sirni kabajaa ayyaaneffannaa kan taasifamuuf Yuunaayitid Isteetsitti pireezidaantii 44ffaa Yuunivarsiitii Hawaii keessatti kan wal baran namicha biyya Keeniyaatii fi dubartii biyya Ameerikaa irraa gara dachee kanaa kan dhufe Barack Hussein Obamaati. Barack Obama. Abbaa fi haati isaa erga gargar ba'anii booda yeroo haati isaa namicha biyya Indooneeziyaatti heerumte umurii isaa waggaa 6 hanga 10 isheedhaaf abbaa buddeenaa isaa waliin dabarse. Yeroo kanattidha kan rakkinni hedduun isa quunnamee ture. Namoonni baay'een lammii Indooneeziyaatti ittiin jedhu. Warri kaan inni nama biyya Hawaayii Ameerikaati yeroo jedhan gariin immoo adii yookaan gurraacha ittiin jedhu. Ceephoo jabaatu dabarse. Inni garuu kan hundumaa keessaa qooda qabaachuun koo aadaa saba garaa garaa keessaa qooda qabaachuudhaaf na gargaareera. Inni kun immoo jireenya koo itti fufee jiruuf bu'aa hedduu naaf qabaata jechuun dubbata. Yeroo kanadha beekeessa ta'uu utuu hin beekin geggeessaa saba bal'aa ta'uuf akka jiru kan yaada isaa keessa bule. Rakkoo hawaasummaa alaa keessaan isarra ga'u gara carraa gaariitti jijjiirratee adeemsaa itti fufe. Ragaan seenaa jireenya isaatii kan yeroo ijoollummaa isaa tokko tokko akka mul'isutti ilma nama gurraachaa ta'uu isaatiif maatiin haadha isaatii ilaalcha qajeelaa hin qabaataniif ture. Keessumaa immoo sababii garaagarummaa bifa gogaa isaanii irratti abbaa haadha isaatii waliin galan ture. Inni garuu kanaanis amileensaa hin meelanne. Maatii haadha isaa dabalatee ilaalchi warri adiin saba gurraachotaaf qaban onnee isaa keessa waan buleef maqaa gurraachotaa biyya warra adii sana keessatti beeksisuudhaaf onnatee hojjechuu itti fufe. Isaantu gara isaa dhaqa malee inni gara isaanii akka hin adeemne waa'ee gurraachina isaaf tasumaa raawwatee akka harka hin laanne dura yeroo ijoollummaa isaa irraa kaasee sammuu isaa amansiiseera. Iddoo adeemu hundumaattis sababa gurraachina isaaf mataa buusee hin beeku. Inumaayyuu akka ofiin boonuutu yeroo dubbatu dhaga'ama.
Yes, we can. Galma isaa bira ga'uudhaaf kaayyoo godhatee adeemsa tokko jedhee jalqabe. Kutaa bulchiinsa mootummaa naannoo Illinoisitti bara 1997 hanga 2004tti seenaatara ta'uun muudame. Bara 2005 hanga 2008tti ammoo seenaatara Yuunaayitid Isteetsis ta'uudhaan milkii isaa qajeelfate. Inni kaleessa abjuu fakkaatu har'a yeroon inni itti dhugaa waaqaaf lafaa ta'e machi kaabaa kibbaa warri ba'a lixaa harka reebee simachuuf jiru asuma dhiyaachaa adeemte. Maartiin Luuteriif abjuu ture. Baaraak Huseen Obaamaatiif garuu dhugaa qabatamaa moo'icha ciniinsuu Afriikaanota Ameerikaatiin argamtedha. Yeroo jalqabaatiif namni gogaansaa gurraachaa karaa abbaa isaatii hiddi sanyii isaatii Afriikaa biyya saba gurraachaa kan taate biyya gaanfa Afriikaatti argamtu Keeniyaa irraa kan argame biyyattii guddoo addunyaa kanaa kan olaantummaa warra adii leellisuudhaan gurraachota boquu gadi cabsaa turte biyya Ameerikaa irratti mootii ta'uun muudame. Addunyaa guutuutu ajab jechisiise. Waggaa hedduu dura mirga gurraachotaaf qabsaa kan ture kanumaanis lubbuu isaa tokkicha aarsaa godhee kan itti kaffale abjuun gurraachicha Ameerikaa Maartin Luuter yeroo inni itti raawwatu waan ga'eef namuu isa dura dhaabbachuu hin dandeenye. Nama gurraacha ta'uu isaaf adiin isa dura dhaabbatu hin argamne. Haasaatu irraa bareeda. Meetira tokkoof saantimeetira 87 dheerata. Dhabbinsaa jaramni qaama isaatii ajaa'iba jechuudhaaf dandeettii dubbannaa isaatiitu waan ittiin qixxeessan hin qabaatu. Afaan isaatu dammarooba. Afaan bananii dhaggeeffachuu irraa kan hafe waan ittiin isaa dhiyeessu namni qabaatu hin argamne. Adiif gurraachatu harka laate. Gurraacha dur toora tokkorra dhaabbatee adii waliin carraa harka reeboo hin qabaannetu adiidhaan harki reebameef kan akka waaqa isaaniitti gugguufanii qoommaaniif iyyuu daarii hin qabani. Iddoo inni dhaabbachuudhaaf afaan saaqatu hundumaatti waan raajiitu ta'e. Jechamoota isaa muraasa kan hamilee isinitti horan kufaatii keessaa kaasanii miilla lamaan isin dhaaban hafuura keessanitti lubbuu horan ribuu keessan jabeessanii lafa keessan meelate qajeelchanii dhaaban qabadhee isiniif dhaadhee raajaataan hordofaa. Jireenya keetiif xiyyeeffannoo kennii jiraadhu. Yoo kana goote qofa waan of harkaa qabdu adda baastee beekuu bira ga'uu dandeessa. Nuti namoonni itti gaafatamummaadhaa fi mirga guutuu qabaanna. Isatu walitti hidhamee galma keenya biraan nu ga'uu danda'a. Mirga keenya keessatti bilisummaa nuti qabaannu kan akka nuti hawaasa keessatti ga'ee keenya hin baanne godhu akkasumas jaalalaa fi arjooma kan of keessaa hin qabaanne ta'uun irra hin jiraatu. Garuu immoo galma qajeelaa qabaannuuf hamma du'aatti faajuutu nurraa barbaadama. Ameerikaa keessa adiin yookaan gurraachi qofti warri laatiin yookaan ishaanonni qofti kan jiraatan miti. Isheen biyya mootummoota gamtoomaniiti. Biyya adiif gurraachi walqixxummaadhaan keessa socho'u. Mana warra ishee man'eeffatee keessa jiraatuuti. Mootummoonni qofaatti uummattoonni immoo qofaa isaaniitti kaayyoo garaa garaaf jiraachuu hin danda'an. Kaayyoon isaan ittiin geggeeffamanii galma isaaniitiif hojjetan tokko ta'utu irra jiraata. Biyyoonni kufaatii keessa deddeebi'an baay'een isaanii mootonni isaanis ta'e uummattoonni isaanii karaa mataa mataa isaaniirra waan imalanii fi galma tokkoof jiraachuu waan hin dandeenyeef. Jireenya keessatti namni galii wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee jiraachuudhaaf carraa gaariin nama hundumaaf walqixa kennameera. Carraa argatanitti fayyadamanii dandeettii ofii ol guddisuudhaan hojjechuun galma milkoominaatiif nama qopheessa. Iddoon ati irraa ka'uuf jirtu iddoo ati ga'uuf jirtu irratti tasuma dhiibbaa uumuu hin qabaatu. Gaaffii dhalli namaa qabu hundumaadhaaf maallaqni qofti deebii gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee sadarkaa jireenya namootaa keessatti garaagarummaa uumuudhaaf maallaqni gahee guddaa taphata. Jireenyi gara fuulduraatti kan mijooftu warra ittuma fufanii adeemaniif. Warra akkanaa kana egeree isaaniitu badhaasa harkatti qabatee isaan eeggata. Gara booddeetti deebitee yaaduudhaan yeroo kee hin qisaasessiniiti ittuma fufii gara fuulduraatti adeemi. Imala jireenyaa keessatti wanta ta'uun irra jiraatuuf gadi bu'aa adeemaa jirta yoonnaa ta'e adeemsa kee addaan hin kutin. Inni kufaatii utuu hin taane daandii ati keessa darbuudhaan dirqama kee fixattudha. Adeemsa kee addaan hin kutiniiti ittuma fufii adeemi. Jijjiiramni dhufuu kan danda'u nama gara biraa yookaan yeroo gara biraa eeggachuudhaan miti.
Namni sirriin jijjiirama fiduuf malus mataa keeti. Yeroo sirriin itti jijjiiramni argamuu danda'u immoo ammadha. Kanaaf yeroo kee utuu hin qisaasessin itti maayii ba'i. Egaan daawwattoota keenya seenaa gabaabaa nama jabaa kanaa irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Yeroo gara dachee kanaa dhufnu waan hundumtuu mijaawee qixaa'ee nu simachuu dhiisuu danda'a. Inumaayyuu bu'aa ba'ii jireenyaa hedduun marfamnee garamitti akkamittiin yoomii fi eenyu wajjin imaluun akka nurra jiraatu bitaa nutti galuu danda'a. Baay'een keenya kanaaf harka laannee akka nama gatii hin qabneetti of lakkaa'uudhaan harkuma keenyaan ofitti murree iddoo ga'uuf mallu kan of hankaassinee daarii hin qabnu jedhee namada. Waaqayyoo addunyaa tottolfamtee xumurame keessatti utuu hin taane addunyaa nuti tottolchuu qabnu keessatti nu uume. Kanaaf warri jireenyi dalga isinitti galee eessaa akka jalqabdan wallaaltanii qaama gara biraadhaaf yeroo gara biraa eeggachaa jirtan jijjiirama fiduudhaaf namni sirriin nurra caale itti hojjechuudhaaf immoo yeroo sirriin ammarra caale hin jiraatu jechuun dhaamsa keenya dhaamsa Hamileessaa Shawuuti. Seenessaan seenaa kana ana Fedhasaa Maammootii Hamileessaa Shawuu wajjin turtii gaarii.